obbolummaa yeroo argamu dhugumaani lazzaan achi taftee ajamaa ikhwaani nani fatin tuqeen dabarfadhaafani isi yaadachiisee taarika duraani seenaa barreeffamee jiru kitaabaani gaaf tokko deeman nam sadii taane amna fagoo deemu obbolaa imaani utuun beekina duwwii afaan bu'ane qabaman tumaman hidhaan hidhamani sadanuu ajjeesuu itti murteessani jennaan tokko keessaa waan si gaddaani erga silaanollee lufituun keessani hunda duran ajjeesuun barbaadaani ikaan jara lamaani naaf taasis boodumaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan gaafatan maaliif barbaadde dura buu duuti keessan du'aa duras boodas tahu jennaan jedheen namtichi wantan dura dhufu barbaade banjaraana boodaa tahu umrii yaa jiruu biyya ormaa yaa jiruu biyya ormaa yaanniin nabamtoo nama yaachifti gara hundaani maali biyyaa baane erga biyyaa baane waggaadhaan bubbulle alhamdulillah waa hunda caalaa fayyaadhaan jiraachuun alhamdulillah waa hunda caalaa islaamummaa qabaachuun rabbii kan keetti hirkattaa islaamummaa dhugaa yoo qabaattanii rabbii tamannaanii isatu siif jira akka biyyaa baaseen inuma si jiraachisaa alhamdulillahi fayyaan nu haa galchu rabbiin guddaani milkeenyas nuuf haa kennu rabbiin guddaani yaa obbolaa kan koo amriin duniyaadhaa si yaachisini yaaddullee omaa hin yaadini rabbii kan keetti hirkadhu isa si jira gara hundaani yaa rabbi yaade gooftaa qalbiin koo nadamaate waa hijruu biyya yaa rabbi akkama ta'u yaa Allah beekaa gurguddaa hayyoo babbareedaa osoo harkaa qabnu rakkoon biyyaa nu yaaste osoo barachuu dandeenyu rakkoon biyyaa nu yaafte biyya ormaatti namuu nama ta'u namaan qixxaateen jiraatu akkama taanu yaa Allah akkama taanu yaa Rahmaan hanga yoomiif namaa gaditti ilaalamne namaa gaditti yaamamna yaa Allah rakkoo teenya kanatu kan namaatiin adda ta'e moo akkam laata yaa Rabbi na dhiifde jiruuni akkam laata yaa Rabbi na dhiifde jiruuni rakkoo biyya tiyyaa kan saba tiyyaa yoo laaluu hubadde kan biyyaa baates taanaani kan biyya jirtus yoom laata yaa Rabbi gidiraan jiruudha irraa fuudhamte nama taate namummaani of taate jiraachuuni naaf kenni yaa Rabbi izzaa gaarii ummata tiyyaaf saba kiyyaaf kenniif yaa Rabbi qabeenyas taanaani ilmii fi maana taqwaa kan keetiin gaddaabe jaalalas kaa'ii jidduu isaanii yaa Rabbi gannaadhaa birahman abshir lammiitii yaa keessaa baana fedha Rabbii guddaatiin gaaf tokko nuuf dhufti guyyaan nasriidha gaaf tokko nuuf dhufti guyyaan nasriidha achitti namnu akka rakkannetti namnu keessumaaf baana yoo Rabbiin nuuf fedhe fedha Rabbiitiin guyyaan nasrii nuuf dhufti kanaaf homaa hin yaadin